Akkam jirtan bakka nagaan faasniin jira barataa Tiyoobidha. Viidiyoo kana keessa Microsoft Excel dha. Jalqabarraa eegalee hamma xumuraatti wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Isin immoo akkuma baratame chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana keessatti barnoota Excel irratti wantoonni barachuuf nu barbaachisan maal akka ta'an dabalanaan kan ilaallu jechuudha. Video kana hojjechuudhaaf Microsoft Excel 2013 fayyadamaa jira. Isinis dandeessan isa fayyadamaa yoo arganne immoo 2010 akkasumas achii gadeenis yookiin immoo 2016 fayyadamuu dandeessan jechuudha. Gara viidiyochaatti dabarru. Hundre Microsoft Excel banuudhaaf start ulaan Excel jennee search goona. Start irraan Excel banannaa jira. Fakkeenyaaf Excel 2013 banuu jira. Amma Excelin keenya banuu jira jechuudha. Amma erga banamee booda fully jalqabarratti arginu isa kana fakkaata. Blank document yookiin blank workbook jedhu irratti click gochuudhaan haaraa uumannaa jechuudha. Gaafa uummanni fully jalqabarratti nuuf bahu haala kanaan argama. Fuula kana irra wantoonni garagaraa hedduutu jira. Inni jalqaba irra jiru kun ribbonsii jedhama. Ribbonii keessa immoo taayoonni garagaraa jiran. Fakkeenyaaf home insert kan jedhaman gubbaa harka jiran akka tajaajilatti jiran ribbonsii jedhamu. Ribbonsii keessa gruppiiwwan garagaraa jiran, gruppii waajjira garagaraa, komaandii garagaraa dabarsuutaan jechaadha jiran jechuudha. Inni halluu diimaan jiru kun immoo title baridha. Mata duree yookiin maqaa dookumentii keenyaa kan ofirraa qabatudha. Achi bira kan jirtu isheen tokkoon akka mallattoo gaafiitiin jirtu helpidha. Gargaarsa garagaraa nuti barbaannu nuuf kenniti jechuudha. Isas F1 keyboard irra gadi qabuudhaan argachuu dandeenya. Gargariitiin immoo zoom control kan jedhamutu jira. Zoom controlin dookumentii zoom in zoom out gochuudhaan kan ilaallu yoo ta'u, kun immoo page view dha kan achi maddeen jiru. Inni kun immoo iddoo hojii keenyaa sheet 1 sheet 2 jechuudhaan uumachuu dandeenyu workbook keenya jechuudha. Gara bitaa irratti kan lakkoofsan jiru kun immoo columns barii yoo jedhamani kolomoota keenya lakkoofsan adda baanuuf baasanidha. Inni kun immoo status barii jedhama. Status bariin faayidaa isaa waan tokko hojjetamee xumuramuusaa gaafa ajaja garagaraa raawwannu kan itti agarsiisudha jechaadha. Haala saniidha kan jiru. Gara gubbaatichi ol deemnee immoo irra jiru tokko siltaa ibsisu. Innis kan jiru gubbaarra kan jiru quick access toolbar jedhama. File yoo jenne immoo backstage view kan jedhamutu nuuf banama. Backstage view keessatti immoo wantoota yookiin dookumentii lama reefuu save goonee jirru bannee jirru akkasumas save gochuudhaaf kan nu gargaaran dookumentootaatu jira. Faayilota fi ajaja garagaraa kan ittiin dabarsinu iddoodha. Backstage view jedhama jechaadha inni. Kunniin kolomaniidha. Kan jiran kolomanii fi raawudha. Raawuu kan jennu kan gara dalgee jiru yoo ta'u, kolomaniin immoo barraa gara gadii yookiin vertikaalidha. Fakkeenyaaf amma daataa muraasa achi keessa kaa'uu gaafa barbaanne fakkeenyaaf koloman A1 gaafatonni amma A1 irra jirra achi keessa daataa muraasa galchuu lakkoofsa maqaa saala qabxii fakkeenyaaf qabxii barataa lakkoofsan wajjin kaa'uu gaafa barbaanne haala kanaan insert gochaa deemna. Barataa Tiyoob jechuun fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti barataa Tiyoob isin maqaa barbaadan filachuu dandeessanii saala dhiira jechuu danda'a fakkeenyaaf iddoo kanatti. Yookiin meel jedhee qabxii gargar 65 erga odee booda amma
kun worksheet irratti faayila kitti amma ta'e kaa'ee jira jechuudha. Faayila kana save gochuu qaba barbaade faayila iddoo jirtu tuquudhaan save as kaa'uudhaan click godhee booda iddoo kaawwadhu browse gochuudhaan maqaa barbaade kennee faayila kiyya save godhachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanaaf book sample jechuu danda'a. Fakkeenyaaf maqaa barbaade kennuu danda'a iddoo naaf mijate kompiitara kiyya irratti kaa'uu danda'a jechuudha. Maqaa isaa document keessa kaa'uun barbaade so sample jechuudha. Fakkeenyaaf sample dot erga maqaa barreessii booda file format XL jedhamu filadhaa jechuudha. Spreadsheet so save godhaa jechuudha. Haala kanaan save godhee xumuradheera jechuudha. Wanti biraa xumuratti beekuu qabda faayiloonni Excel kamiyyuu taanaan file extension isaa .xls dha. Walumaa galatti viidiyoon keenya waa'ee introduction Excel ilaalchisee hojjenne kana fakkaata. Yaada keessan nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Akkasumas channel keenya subscribe godhaa. Kutaa lammaffaadhaan walitti deebinaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.